Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon Ameen. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni akkam nagaa jirtu. Jaalalli fi arjummaa Waaqa keenyaa dhiifamni isaa yeroo hunda nu faana haa ta'u. Akkasumas ergamoonni Waaqayyoo marsanii halkanii guyyaa nu haa eegan kan nu eegan amma eegumsi isaanii nurraa addan bahin. Araarsummaan qulqullootaa Waaqayyoo akka isaan Waaqayyo faana wal nu araarsaniif qabsuura isaan qabsuuranii hojii gaarummaa isaan hojjetanii Waaqayyo isaan akka nu araarsaniif aangoo isaaniif kennee araarsummaa isaanii kanaan immoo nu cubbamoota ijoollee isaanii Waaqayyo wajjin akka nu araarsan waa'ee cubbuu keenyaaf waa'ee biyya keenyaaf Waaqayyoon kadhatanii akka dhiifama nuuf godhan ergamoon qulqulloonni Waaqayyo araarsummaa isaanii nurraa hin fagaatin. Akkasumas haati keenya Dubroo Maariyaam haadha jaalalaa haati nageenyaa giiftiin nageenyaa Dubroo Maariyaam haati hunduma keenyaa guutuu gola keenyaa kan taate Dubroo Maariyaam irristuun gadda keenyaa yeroo hunda nu faana haa taatu. Hunda kan caalu jaalala malee Waaqayyoon jaalachuu hin dandeenyu. Yoo nuti wal kabajne yoo nuti wal jaalanne malee Waaqayyoon argachuu hin dandeenyu. Waaqayyoon wajjin ta'uu hin danda'u. Hafuurri qulqulluun nu gargaaruu hin danda'u. Kanaafuu Waaqayyo jaalala duuka buutotaaf kennu hunduma keenyaaf waa kennu. Egaan guyyaa har'aa kana barnoota adda ta'e baranna. Kana yeroo isin jedhu deebinii deebisna. Obboleettiin keenya tokko karaa WhatsAppii yaa obboleessa koo ani amman baradhee amman amantaa koo na barsiiste deebiseefiira. Ati immoo nama biraatiifis barnoota akkuma ta'u karaa YouTube viidiyoo hojjedhuutii nuuf dabarsii naan jette. Obboleettiin keenya tokko amantaa ishee amantaa Pirotestaantiiti natti fakkaata. Amantaa biraa hordofti. Yoo isin kana naaf deebistan ani Ortodoksii naan ta'a jette. Egaa hundumti keessan lafa jirtanitti namoonni viidiyoo kana ilaaltan adaraa Waaqaa isiniin jedha kadhannaa keessaniin yaa Waaqayyo obboleettii keenya yaaddadhu yaa Waaqayyo gara mana keetti deebisi jedhaati isheedhaafis kadhadhaa. Harragaa gaaffii isheen kaasteef kitaaba qulqulluu qofarraa ni deebisnaaf dhuguma yoo ishiin amante jechaadha. Dhuguma nan deebi'a yoo jette Waaqayyo yoo ishii kakaase Waaqayyo yoo ishii gargaare ni deebisnaaf jechaadha. Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u. Egaa sagalee ishii ni dhaggeeffanna jalqaba. Sagalee isheen ergite isa kanadha jechaadha. ኦኬማ እኔ የጠየቅኩሽ ጥያቄ ምን እንደሆነ ታውቃለሽ? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለመላእክቶች ሲገዱ የሚል ቃል ካለ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለመላእክቶች ሲገዱ የሚል ቃል ካለ እሱን ላክልኝ ጥቅሱን ማለት ነው። ማን ነው የጻፈ? የቱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው ያለ? ይሄን ብቻ ምዕራፍና ቁጥሩን ላክልኝ። እሱን ካገኘው ወደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እመለሳለሁ። ይሄንን ብቻ ነው የምፈልገው። ምክንያቱም ለመላእክቶች ሲገዱ የሚል ቃል የለውም። ይሄንን ቃል ብቻ ከሰጣሽኝ ኦኬ ችግር የለውም። እኔ ኦርቶዶክስ ወዳለሁ፣ አዎ ወዳለሁ። እመቤታችን ድንግል ማርያምን ወዳታለሁ፣ አዎ ወዳታለሁ። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ናትና። ስለዚህ ይሄ ቃል ላክልኝና ችግር የለውም እናወራለን ሌላው ማለት ነው። Egaan obboleettiin keenya sagalee ishiin ergite ergamootaaf sagadi kan jedhu jira kitaaba qulqulluu irratti. Yoo jiraate naa kennaa caqasa naa kennaati ani nan deebi'aatti. Ani immoo caqasa baay'ee nan kennaafi fakkeenya isaa faana nan kennaafi kanaan booda Waaqayyo erga ishiin dhageesse dhuguma nan deebi'u yoo jette barnoota kanaan ni deebiti jechaadha. Waaqayyo hafuurri qulqulluun anarra bulee icciitii isaa dhokatee naaf mul'isee icciitii isaa icciitii dhokataa kanaan icciitii isa fagaate kana nuuf dhiyeessee isa dhokataa nuuf mul'ise hunduma keenya akka barsiisu akka nu faana ta'u fedhaa fi yama hafuura qulqulluu nuuf haa ta'u. Ana cubbamaarra bulee Waaqayyo sagalee kana ni dubbata nu barsiisa hundumti keenya bakka jirutti ni baranna jechaadha. Jalqabaa waa'ee caqasa isaa osoo hin kenniin waa'ee sagadaa amma tokko ni jenna jechaadha. Egaa obboleettii keenya isheen sagalee kana nuuf ergite afaan Amaariffaatiin ergite garuu Amaariffa ishee irraa Oromiffaa akka dhageessu akkasumatti hubadheen jira. Kanaaf afaan Oromiffaan dabarsa jechaadha. Egaa sagaduu jechuun saganni namoota hundaaf ni barbaachisa. Amma fakkeenya nuti namni guddaan tokko yoo dhufe gadi jennee nagaa gaafanna. Lubumallee gadi jennee gaafanna namni nuu ol ta'e. Amma abbaan koo osoo mana seenee nuti akkasitti taa'ee sansima ol ka'ee tanan nooraan jedha. Namni guddaan osoo dhufe ol ka'een gadi jedheen sagade jechaadha kun kabaja jechaadha kan mul'isu. Kanaaf amma saganni bakka lamatti qoodama.
sagada kabajaa fi sagada waaqummaati. Saganni waaqummaa waaqayyoo fi waaqayyo qofaaf kan kennamu, uumaa samiif lafaa kan ta'e Kiristoosiif kan kennamu. Kan kabajaa garuu qulqulloota, wareegamtoota, dubroo Maariyaamiif, ergamootaaf kan ta'udha. Kan ammoo waaqayyootti kenneef jechaadha. Kanaafiyyuu isaaniif yeroo qulqullootaaf sagannu sagadni sun kan ta'u waaqayyoofi. Kabajni immoo qulqullootaaf ta'a jechaadha. Isaaniin kabajuuf ni sagannaaf akkuma nama guddaa hangafoota keenya kabajnu kan isaan ni kabajna, waaqaan immoo ni waaqessanna jechaadha, ni sagannaaf. Kanammoo lakki hin sagadinaa jedheera jechuun akkamitti hin sagadinaa jedhe waaqayyo anaaf qofa sagadi jedheera jedhanii kan barsiisan ni jiru. Otoo hubatiin kitaabuma qulqulluurraa garuu osoo dubbisiin osoo hubatiin caqasuma arganii akkasitti. Amma fakkeenya wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irratti lageetaa laamlaake sagad irsuun bichaa aamlak jedha. Hubadhaa asirratti waaqayyo gooftaa keetiif sagadi isa qofa waaqessi jedha. Isa qofa waaqessi. Isa qofa waaqessi nagaa. Nuti kan waaqessinu waaqa bichaadha. Yesuus Kiristoos isa fannifamee waaqessina. Isa malee mootiin hin jiru, isa malee fayyisaan hin jiru, isa malee waaqayyo hin jiru. Kanaafiyyuu kan nuti waaqessinu eenyuuni? Kiristoosiin jechaadha. Ilaa waaqayyo gooftaa keetiif sagadi isa qofa waaqessi. Otoo Kiristoosiif qofa sagaduu qabna ta'e waaqayyo gooftaa keef qofa sagadi isa qofas waaqessi barsiisa ture. Kana afaan isaatiin kan dubbate Kiristoosi. Maaliif saganni kabajaa qulqulloota ergamootaaf waan jiruuf kakuu moofaa keessattis qulqulloonni waaqayyo ergamootaaf sagadanii waan ta'eef isa akkam faallessineef waaqayyo keetiif sagadi isa qofa waaqessi. Saganni kabajaa immoo akka jiru ni beeka waan ta'eef jecha. Kanaaf sagada kabajaa ergamootaaf ni saganna. Kanaaf iyyuu ammoo gara caqasa isaatti seenaaf jechaadha obboleettii keenya kanaaf. Egaa caqasa tokkoffaa ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 እስከ 2 እንዲህ ይላል። የአክብሮት ስግደት ለቅዱሳን መላእክት እንዲገባ ኤርገሞታ ዋቀዮቲፍ አከሰገዱን በርባችሁ ጀቻል። ሁለቱም መላእክት በመሸ ጊዜ ወደ ሰዶም ገቡ። ሎጥም በሰዶም በር ተቀምጦ ነበር። ሎጥም ባያቸው ጊዜ ሊቀበላቸው ተነሳ፣ ፊቱንም ደፍቶ ወደ ምድር ሰገደ። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ሎጥም ባያቸው ጊዜ ሊቀበላቸው ተነሳና ፊቱንም ወደ ምድር ደፍቶ ወደ ምድር ሰገደ። eenyuuf ergamoota waaqayyooti. Ula'ila yeroo galgalaatti ergamoonni waaqayyoo gara balbala Sodoom dhufanii Looxis isaan argee bakka taa'ee ol ka'ee isaan simachuudhaaf gara lafaatti gadi jedhee sagadeefi jedha. Kanaaf obboleettii koo asirratti Loox jechaan waaqayyoof amanamaa kan ta'e, waaqayyoon kan sodaatu, qulqulluudha jechaadha. Waaqayyo kan jaalatu, waaqayyo kan isatti dubbatu. Kanaaf ergamoota waaqayyootiif sagadee moo hin sagan? Sagadeera jechaadha. Utuu hin barbaachisu ta'e maaliif sagada? Tokko. Inni lammaffaan immoo መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ላይ እኔ የእግዚአብሔር አለቃ የእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ ሆኜ አሁን መጥቻለሁ አለ። ኢያሱም ወደ ምድር በግንባሩ ተደፍቶ ሰገደ። ከዚህ በላይ ምን ሌላ ምን ማስረጃ አለ? ኢያሱ ወደ ምድር ሰገደ። ለማን? ለመላእክት። እኔ አለ እኔ የሰራዊት አለቃ የእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ ሆኜ ነው መጥቻለሁ። ቅልቁሉ ሚካኤል አጀቻል ኩኖ አኒ አንገፋ ኤርገሞታ ተኤ ዱፌረሆ ጀናን ኢያሱን ገዲጀዲ ሰገዴፍ ለፈት ገዲቡት ኢያሱ ጀቻን ሙሴት ያኔ ኡመተ እስራኤል ከቦጂ ግብጽ ከሰሮባን ገጊሳ ከንቱር ገረ ከነአኒት ከንገሽ ገረ ቢየሳን እስራኤልት ከንገሽ ደጀቻል ቢያነኒ ፎርቂ ሮክሲቱት ከኒሳን ገልጅ ገላነ ዮርዳኖስ አዳንኩቴ ሙሴ ፋነሞ ገላነ ኤርትራ አዳንኩቴ kan ceesise jedha jechaadha. Kanaaf Iyyaasuun immoo ergama waaqayyootiif sagade. Kanaaf iyyuu nutis immoo isa laallee ni sagannaafi jechaadha obboleettii koo. Hubadhu nuti cal jennee miti ergamootaaf kan sagannu, garuu sagada nuti sagannu kan waaqummaa osoo hin taane sagada kabajaatii jechaadha. Inni ittaan immoo ergamootaaf sagada kana malee immoo jechaadha. Daani'eel immoo ergamaa Gabri'eelaaf akka sagade jechaadha. ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 8 ቁጥር 17 ላይ ኤጋ ኪታብ ቁልቁሉራ ኒዱብስና ጀቻራ ሰከነሞ ራጂ ዳንኤል በቆና 8 ለኮብሰ 17 ራጂ ዳንኤል
Egaa kitaaba qulqulluurraa ni dubbisna jechaadha. Raajii Daani'el boqonnaa 8 ምዕራፍ 8 ቁጥር 17 akkasuma 15 kaaseen isin dubbisa. Boqonnaa 8 lakkoofsa 15 ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 ጀምሬ አንብላችኋለሁ። እኔም ዳንኤል ራእዩን ባየው ጊዜ ማስተዋልን ፈለግኩ፣ እነሆ የሰው ምስያ በፊቴ ቆሞ ነበረ። በኡባልም ወንዝ መካከል ገብርኤል ሆይ ራእዩን ለዚህ ሰው አስታውቀው ብሎ የሚጮኸውን የሰውን ድምፅ ሰማሁ። ፈርቼ በግንባሬ ተደፋው። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ራእዩ ለፍጻሜ ዘመን እንደሆነ አስተውላለኝ። ሲናገረኝም ደንግጬ በምድር ላይ በግንባሬ ተደፋው። እርሱም ዳሰሰኝ፣ ቀጥ አድርጎ አቆመኝ፣ እንዲህም አለኝ፣ እነሆ በመቅሰፍቱ በመጨረሻ ዘመን የሚሆነውን አስታውቅሃለሁ። ይህ ለተወሰነ ፍጻሜ ዘመን ነውና። ባይኸው ባወራው በግ ላይ የነበሩ ሁለቱ ቀንዶች እነርሱ የሚዳንና የፋርስ እጋ አስረቲ እንገርገዲሳ ኩንካ ከኑት በርባኑ ፈርቼ ተደፋው ወዲላላ ተደፋው ማለት ገድጀ ይጅቻል ኒሳ ገዴፍ ጅቻል ገብርኤል ይዳፍ ዳንኤል ኩ ሰገዱ ሳሙሊሰ ጅቻል ማሊፍ ከበጀ ጉዳዋን ቀበኒፍ humni isaan irra jiru humna waaqayyo afura waaqayyo waan ta'eef sodaarraan kan ka'e ilaal nama sodaachisu jechaadha. Afura waaqayyooti gaa hubadhaa. Kanaafiyyuu gadi jedheeni nan sagadeefi jedha. Kanaafiyyuu ergamoota waaqayyootiif sagaduun ni barbaachisa jechaadha. Kanaafidha jechaadha kan nuti isaaniif sagannu jechaadha. Kanaaf kanaaf gaa boletti keenyaatis caqasa nama sii kenne kana qabadhuuti ergamoota waaqayyootiif unkaannu nama cubbamaa miti namoonni qulqulloon illee sagadanii darbaniiru. Kanaaf caqasa ammaa kanarraa hubachuu ni dandeessa. Ergamoota waaqayyootiif saganni ni barbaachisa siin jedhe. Egaa yoo nuti dinne immoo yoo isaaniif abboomamuu baanne immoo humna qabaniin nu qassafu jechaadha, nu balleessu. Kana immoo sinittani. Kanas immoo caqasa isaa siif hin kenna. Seera lakkoofsaa ኦሪት ዘኍልቍ ቀን ጀረሙ ረት 22 በቆና 22 lakkoofsa 22 hanga 31tti yoo dubbisne Baala'aam ni arganna. Seenaa Baala'aam namichi kun nama abaarraa abaarreessaa lafan bu'u ture. Israa'el abaaruuf qajeele. Yeroo kana waaqayyo akkana abaarreessaa bu'u. San booda ajaja waaqayyo kana dhiise abaaruuf qajeelee jechaadha. Yoo kana immoo waaqayyo ergamaa isaatti ergee isa adabuuf ergamaan waaqayyo seefii isaa qabatee karaa irratti isa eegeera jechaadha. Seenaa isaa dubbisaa ni argattu. Kana malee wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irratti Zakkaariyaasiin duudaa godheera jechaadha. Achitti arraba isaa hidhee biraa deemeera. Akkan dubbanne taasiseera ergamaa Gabri'eeliin. Zakkaariyaas dulloomeera. Haati manaa isaa Elsaabeetis dulloomteetti nama waaqayyoon sodaatan dhalan qaban. San booda ergamaa waaqayyootti ergamee yaa Zakkaariyaas nagaan siif haa ta'u gammadi ilma ni argatta ilma dhiiraa ni argatta jedhee Zakkaariyaas maal jedhan qoosamoo maalidha? Anoo dulloomeera haati manaa koo dulloomteetti akkamitti ta'a jedhee waaqayyoof silaa wanti dadhabamu hin jiru. Kanaaf Zakkaariyaas hin ta'uu jedhe namanuu jedhe. Ergamaa Gabri'eeliin akkamitti namantu waaqayyo irraan ergamee ani waaqayyo fuuldura kanaan dhaabbadhu Gabri'eelidha jedheen hin amanuudha Zakkaariyaas. Erga hin amanne amma raajiin kun ta'utti amma waan kun ta'utti diidaa ta'e isa hidhee biraa deemee jechaadha. Hubadhaa aangoo qabu. Osoo aangoon qaban ta'e asumatti na eeginan deebi'ee samii irratti bahee yaa waaqayyo hin fudhadhu jedhe maal godhoodhaan waaqayyos duudaa godhii aangoo keetti fayyadamii jedheeni isa erguu danda'a ture. Garuu aangoo qabuun isa hidhe jechaadha. Achumatti duudaa ta'ee dubroon Maariyaam isa kun akkamitti naaf ta'a jette haati keenya yeroo waaqayyoon ni deessaa jedhuun. Maaloo hin amansiise ishii morratti lallabe garuu ishiidhaan immoo abboomuu yookaan ishii irratti immoo aangoon qabu. Ergamaa Gabri'eeliin maaliif haadha waaqayyoo waan taate ishiidhaan adabuu hin danda'u. Kanaaf maal asiifas hin amma nuti amma obboleetti keenya amansiisuuf asiifas hin caqasan fida miti
Ergamaa Gabrieliinis asii fasii fakkeenya fide jechaadha. Maggaabii addis kan jedhame kanaaf barsiisaa wangeelaatiin sooraa kakuu haaraa kan jedhame jechaadha. Sabaakiidha ergamaa Gabrieliin maal godha? Haadha koo dubroo yaadha dubroo Maariyaam amanii akkamittiin ta'u jettaa Waaqayyoof wanti dadhabame koo hin jiru jedhe akkamitti naaf ta'a. Ani koo Waaqayyoof garbittii isaatiitti dubroo Maariyaam maaloo amanii Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru kunoo laalii fira kee Elsaabeet kan taate erga dulloomtee booda kunoo ilma argattee kunoo ji'a jaaguuttee siif immoo akkamittiin ta'u dulluma keessaan ishiidhaaf mucaa kennee jedhee ergataa jettee akka fedha kee akka afaan kee naaf haa ta'u ani garbittii Waaqayyooti jettee haati kee. Kanaafiyyuu amanuu qabna hundumti keenya iyyuu ergamoonni Waaqayyoo nu adabu jechaadha akkasitti yoo nuti dinne immoo nu adabu waan ta'eef itti isaaniif sagannis ni barbaachisa. Caqasa kanaan obboleettii keenya Waaqayyo isaa yaaddatu hundumti keenya Waaqayyo nu haa yaaddatan siniin jedha. Egaa hubataa jechi tokko sagaha. Kanaaf obboleettii keenya bara viidiyoo kana naa geessisa. Egaa nagaa ta'a Waaqayyo hunduma keenya faana ta'u gaaffii qabdan hundayyuu gaafachuu dandeessu. Haala kanaan wal barsiisannaa biyya keenya Itoophiyaa nagaa nuuf haa godhu jaalala tokkummaadhaan nu haa deddeebisu hundumti keessan nagaa nuuf ta'a kabajamaa. Subscribe like osoo godhin hin bayinaa share godhaa isinitti tole nagaa ta'a kabajamaa ulfaadhaa galanni Waaqayyoof haa ta'u.